bilisummaa Oromoo sirna cunqursaa tortoraa gabrummaa uummatoota hundaa irratti Oromoo qofa osoo taane addatti immoo uummata Oromoota argatu godhee irratti diriire sirna cunqursaa ofirraa darbatuu fi dhiibee wareegama guddaa baasee keessattuu waggootii lamaan kana keessatti immoo jijjiirama itti wareegamne warqaa butamee isa kana wareegamni nuti baasaa geenye guddaadha. Qabsoon kun egaa kan hunda yeroo godhu sirna kan inni qiyaafatee taarget godhatee sirna jijjiirraa ka uummata Oromoo lammiilee Oromiyaa keessa jiran hundaatiif ka qiyaafatedha. Kana ta'ee otoo jiru dhimma kanatti humnootiin adda addaa kasaaraa poolitikaa hedduu keessa seenanii dhimma kanayyuu shakkii keenya quba eenyutu qabaatti hin jirru. Shakkii nuti qabnu kasaaraa kana keessa gara daandii poolitikaa fi adeemsa poolitikaa jijjiiranii kanaan qabata godhanii miidhaa qabsichaa fi uummata irratti geessisuudhaa fi uummata walitti naquudhaaf tarii kana godhanii kan jedhu shakkii waan qabnu. Uummati keenyas qabsoosaa finiinsaa garuu uummatoota hundaatiin tika godhu uummatoota kaanillee qabsoo uummata Oromoo fi kaaniif akka tika godhanii kana keessatti sirnicha jiru qofaarratti akka qiyaafatamu gadi jabeessinee waamicha goona. Kanuma ammatti ka jennu ammatti manni marfame ka jedhu ammatti kana argaa hin jirru garuu bal'inaan odeeffamuu isaarraa immoo yaaddoo qaba namni beekaa. Haala tolfatuu laata ka jedhu keessattuu maqaa koo fi maqaa Profeesar Dhaanii kanneen hidhamanitti dabaluudhaaf kana tolfatuu laata ka jedhu yaaddoo isaa namni nu ibsaa jira kana walumaan hordofu. Tole egaa ulfaadhaa akkuma hundumti keenya iyyuu quba qabnu bara 1991 booddee yeroo qabsoon Oromoo butame sanatti hayyoota Oromoo abbootii qabeenyaa Oromoo magaalaa Amboo dabalatee magaalota Oromiyaa garaagaraa keessaa ajjeesaniiru dabalataanis ammoo yeroodhuma sochiin qeerroo bilisummaa Oromoo eegale jaagamaa ajjeesaniiru dhiyeenyuma kana erga Koloneel Abiyyi aangootti dhufe as ammoo weellisaa Oromoodhaa Daadhii Galaaniin ajjeesanii innis eenyutu ajjeese attamitti ajjeefame ka jedhu akkuma sinuu kaaftan osoo ifan baane ukkaanfamee hafe Oromoonni lixa Oromiyaatti giddugaleessa Oromiyaatti kibba Oromiyaa konyaa Gujiif Booranaa keessatti obbaafamaa baan ammoo guutuu Oromiyaayyuu ol ga'aa jira. Inni kun maaliif godhamaa jira laata keessumaa hayyoota Oromoo irratti abbootii qabeenyaa Oromoo irratti amma aartistoota Oromoo irratti xiyyaafatuun kun akkuma bara 1991 raawwataa ture sana deemuunsaa maaliif ta'inna laata isa kanatti attamitti ilaaltu ija siyaasaatiin? Inni kun aartistoota abbootii qabeenyaa qofa otoo hin taane hoogganooti sochii qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganoota Meechaaf Tuulamaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo yeroo chaartaraa 10 lakkaa'amanii fi ammoonaa ammas dhiyoo kanatti nama hedduu hoogganoonni hidhaatti guuramuu inni kuni fi akkuma jettee waggooti lamaan kana keessa namoota ijoo ta'anii kuni itti fufiinsa gaafa sirni gabrummaa irratti gadi dhaabbate irratti jalqaba. Gaafas warri taargeta jalqabaa turan abbootii gadaa qaalluu Oromoo beektota Oromoo jedhamanii gaafasitti jiran uummata keessatti warra ijoo ta'anii isaan kana dhabamsiisuutti akka qiyaafate sirni sun. Erga gaafasii nu bira hafeen jiru uummaticummaan uf keessaa hooggana filataa akkasumas immoo kanneen uummata fuuldura uummata ilaalu uf keessatti horataa deemee irraa baanee as geenye malee sirni kun nu bira hafeen beeku ammallee kan nuti jira. Hanga sirni kun jijjiiramutti kun illee nurraa dhaabbata jedhee Oromoon kana waan abdatu qabu qabsoo isaatiin irraa deemu malee. Hayyeegaa gama biraatiin egaa Oromoon yeroo kamiyyuu yeroo inni qabsoo dhaabee beeku hin jiru haa ta'uuti akkuma yeroo garaagaraatti ta'aa ture qabsoon Oromoo kun jala ga'eetu butamaa yeroo hayyoonni isaa tuqamanii akkasumas ammoo aartistoonni isaa tuqamanii abbootiin qabeenyaa isaa yeroo tuqaman hooggantoonni isaa yeroo tuqaman yeroo garaagaraatti ka'ee isaaniifis dubbata yeroo isaan hidhamanis mana hidhaatii baasuudhaaf falmata haa ta'u maleessa. Yeroo Oromoon gadi ba'ee namni 10 20 50 200 300 ajjeefamee jedhu yeroo warri saba kanaaf beennanu hayyoota jedhan gadi ba'anii dubbii qabbaneessaa deebi'aa rakkoo furreerraa jedhan hawaasni kun aarsaa gasanaa baasee waan gaafateef deebii osoo hin argatin
deebi'ee yeroo inni galutu mul'ata. Ammas waan akkasii kun yoo dhalate egeree Oromoof Oromiyaa fi gaagaama yookaan muddama attamii buusuu danda'a laata maal tilmaamtu kanarraa? Inni kun rakkinuma qabsoo bilisummaa biyyoota hedduu mudatee jira Oromooti. Akkuma jettee asumatti yoo kana bara 2014 jalqabee hanga 18 sochiin biyya keessaa fi waraana bilisummaa Oromoo wal qabatee qeerroo bilisummaa wal qabatee kan inni socho'ee taargeet godhatee jijjiiruu hudhee keessa galee wareega baasee bakka kadhumaa irratti qarqara yeroo geessifatu uumama keessaa hawaasa keenya keessaa akka biraatti qabatanii qabsoo kana akka malee dabsanii sirni kun akkatti godhe jennee ama. Kina keessa keenya waan ta'eef isa kana sirna jaarmiyaa jalatti abboomamne irra guddaan hunda hammatu hin danda'ama hawaasa guddaadha. Irra guddeessi garuu sirna jaarmiyaa keessattii fi karoora jaarmiyaa keessatti qofa socho'uu kan biraatiin waan humnoota akkas yeroo adda addaatti bulchatanii dhimma itti bahan irraa walaba ta'ee galii isaa gahuudhaaf sirna jaarmiyaa jalatti hoogganamee deemu qofatu furmaata fidee jira biyyoota biraa keessatti. Kanuma gadi jabeeffatanii qarqara geenye kanatti akkamitti sirreessinaa yaaduutu gaariidha jennee amanna karaa mataatti. Tole egaa ulfaadhaa marii keenya gara xumuraatti geessina haa ta'u maleessa yeroo garaagaraatti kan qaamonni Oromoo burjaajessan kun itti milkaa'uu danda'aniif tokko hawaasumti Oromoo kuniyyuu Itoophiyaan impaayera ta'uu ishee wallaaluu fi wallaalchifamuu dabalataan ammoo addi bilisummaa Oromoo ABO'n yeroodhuma hundeeffame kaasee hundeessitoota jaarmiyaa sanaati warri jedhaman yeroo garaagaraatti kaayyoo fi akeeka jaarmiyaan sun ittiin dhaabbate jijjiiruudhaan jaarmiyaalee garaagaraa biratti hundeessuu uummata Oromoo burjaajessuunis shoora isaa taphateera akka uummanni Oromoo burjaaja'uuf galma qabsoo isaallee akka inni wallaaluuf qaamonni garaagaraa yeroo fedhanitti akka isaan uummata kana kallattii qabsoo isaarraa maqsanii fi ga'ee mataa isaa taphateera warra jedhantu jira. Isa kanarratti waan nuun jettan qabdu laataa? Kun dhugaadha. Waanuma qaama qabsoo keessatti mul'atedha. Miidhaa irra geessise qabaa. Inni kun kanneen qabsicha gadi hundeessanii kana keessatti yookaan qabsicha keessatti bakka furtuu qabanii akka biraatti mul'atuun waanuma jirudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessa qofaa miti kun qabsoo warra Eritraa keessatti mul'ateera. Namni taklaa yaadanneen irraanfatu jiranitti hin fakkaatu gaafatamaa damee tikaa isaanii itti dhaabicha akka beeku utaalee gaafa darbiitti kenne warra SPLA yoo fudhannee ilaalle irraatii adda caccabanii reekma shaachamee qarshoodhaanitti galee deemee mo'annee kuni qaamuma qabsichaati jedhanii fudhatanii akkamitti irraa aanna kana isa kana daameejiisa akkamitti keessinaa malee kuni waan hafu miti sochii hawaasaatu kana qaba addunyaarraa akkasitti fudhannee otoo kanaan cinqachuu dhiisnee tokkoffaa miidhamni akkasii akka hin geenye hanga danda'amu xiqqeessuu erga miidhamichi immoo dhufee miidhamicha xiqqeessanii gara hojii ofii sirreeffatuu irratti fuulleffatuu irratti hojjetuutu nu baasa jennee amanna. Hayyeegaa ulfaadhaan waanuma tokko qofatti dabaleen xumuraa isin waan hafe jira jettan yoo jiraatanii kaaftuu qondaaltonni akkasumas hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo olaanoon garaagaraa hidhamaniitu warri kaan manni hidhaa isaanitti hidhaman iyyuu akka hin beekamnetti himamaa. Miseensotaaf qondaaltota adda bilisummaa Oromoodhaa ABO mana hidhaa jiran hagam quba akka qabdan dabalataan immoo dhimma ajjeefamuu weellisaa Oromoo jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaa irrattis haa ta'uu akka waliigalaatti immoo qeerroof qarree bilisummaa Oromoof hawaasa Oromoo bal'aaf waan dhaammattanillee yoo qabaattanii osoo dhaammattanii asumaanan carraasinii kenna. Kan dhaammannu wareegama baafnu wareegamni kun ulfaataa deemeedha. Qabsoon keenya lafa dheeraa deemee dhufe qabsoon kun ofirratti hirkataadha uummaticha irratti hirkataadha gargaarsa qabu kana keessatti gargaarsa dhabiinsaa fi marfama keessatti socho'aa bahee as gahuunsaa injifannoo guddaadha. Qabsoon akkasitti qobaasaa of danda'ee diina hedduu irratti duulamaa jiru akkasitti
sadarkaa kanatti batee dhufee himamu hin jiru. Kun injifannoodha uummata Oromoo. Haa ta'uuti wareegamni keenyas ulfaatee kan nurraati kufuu nurraati dhamuu qaroo ka ta'e heddumminaati akkasumas uummati keenya wareegamsa ulfaataa deemu. Kuni ammallee taanaan nu keessatti hir'ina jirutu jira. Harka wal qabanne jaarmee jalatti abboomamne jaarmee jalatti ijaaramne humna keenya bakka tokkotti kuufanne socho'uu dadhabuu keenyarraati. Dadhabinsa kana nu keessatti arganii qaawwa nutti uran kana yoon cufateenii cinaadhaan wanta xiqqaa akkasuma asbabaasaa humna uf jalaa facaasaa deemurraa isa kana sirreeffannee humna keenya naannoo hooggansaa fi ijaarsa jalatti hammatamne kanaan harka wal qabannee yoo deemne gabaabaa ta'a injifannoo keenya. Uummata keenya kanuma qabatee akka socho'u qabsaa'onni illee kana kabajanii naamusa qabsoo fi seera qabsoo jalatti ufiidhee waan faca'aa fi harca'aa kana ufumaan gartuu adda addaa uumnee wal danquu fi qabsicha danquurraa akka uf qusannu qabsoon uf jalatti abboomamee walii abboomamee hin deemne akkasuma itti baay'ataa deema. Ulfinni isaa fi ba'aan isaallee ba'aa kana xiqqeessuuf kana akka sirreeffannu gadi jabeesseen dhaama uummatichaa. Tole egaa dhugaadhumatti Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo ABO Obbo Daawud Ibsaa yeroo hamaa kana keessatti yeroo keessan nu qooddanii dhimma yeroo irratti yaada keessan karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo bal'aaf waan qooddaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebi'een sin galatoomfadhaa. Fayyaa ta'a. Ulfaadhaa raadiyoo walabummaa. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo marii gabaabaan Hayyuduree jaarmiyaa Adda Bilisummaa Oromoo ABO Obbo Daawud Ibsaa waliin qabaanne armarratti obba'eera. Obbo Daawud Ibsaas maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebinee galatoomfataa. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin haala Oromoonni magaalaa Amboof magaalaa Naqamteedhaa ajjeechaa weellisaa Oromoo jaallatamaaf kabajamaa Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwate balaaleffatuun keessa oolaniif tarkaanfilee qaamota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan fudhatame qoratuuf gamasitti bilbiluun odeeffannoo Oromoota lamarraa arganne isin biraan geenyetti dabalataan manni Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa fi hayyuu Oromoo hoogganaa jaarmiyaa KFO Profeesar Mararaa Guddinaadhaa marfamuu dhageenye isaan lamaan keessaa Obbo Daawud Ibsaadhaa bilbilaan arganne marii gabaabaa waliin taasisuun isin biraan ga'aa armaan baaneerra. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa sagantaalee keenya asaanan keessatti ammoo dhimma ajjeechaa weellisaa Oromoo jaallatamaaf kabajamaa Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatee fi duguuginsa sanyii qindaawaa lixa Oromiyaa konyaa Qellem Wallaggaa akkasumas lixa Wallaggaa akkasumas kibba Oromiyaa keessatti konyaalee Gujii lamaaniif Booranaa keessatti Oromoo irratti raawwataadha jiru qorannee isin biraan ga'uu kan itti fufnu ta'a. Akka waliigalaatti haalamtu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jirutti furmaata godhuuf tokkummaa Oromummaaf kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kan ganamaa kan walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu bilisummaa Oromoo mirkaneessuu fi mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatuudha giddu galeessa godhatuun falmaa keenya afiniinsinu jechaa aga sagantaa keenya yeroo taanuun walitti deebinutti huumaan nama borii nu tolchinnaa. Oromoo sirna cunqursaa tortoraa gabrummaa uummatoota hundaa irratti Oromoo qofa osoo taane addatti immoo uummata Oromoota argatu godhee irratti diriire sirna cunqursaa ofirraa darbatuu fi dhiibee wareegama guddaa baasee keessattuu waggootii lamaan kana keessatti immoo jijjiirama itti wareegamne harkaa butamee isa kana wareegamni nuti baasaa geenye guddaadha. Qabsoon kun egaa kan hunda yeroo godhu sirna kan inni qiyaafatee taarget godhatee sirna jijjiirraa ka uummata Oromoo lammiilee Oromiyaa keessa jiran hundaatiif ka qiyaafatedha. Kana ta'ee otoo jiru dhimma kanatti humnootiin adda addaa kasaaraa poolitikaa hedduu keessa seenanii
dhimma kanayyuu shakkii keenya quba eenyutu qabaatti hin jirru. Shakkii nuti qabnu kasaaraa kana keessa gara daandii politikaa fi adeemsa politikaa jijjiiranii kanaan qabata godhanii miidhaa qabsichaa fi uummata irratti geessisuudhaaf uummataaf uummata walitti naquudhaaf tarii kana godhanii kan shakkii waan qabnu. Uummati keenyas qabsoosaa finiinsaa garuu uummatoota hundaatiin akka godhu uummatoota kaanillee qabsoo uummata Oromoo fi kaaniif akka tika godhanii kana keessatti sirnicha jiru qofaarratti akka xiyyeeffatamu gadi jabeessinee waamicha goona. Kanuma ammatti ka jennu ammatti manni marfame ka jedhu ammatti kana argaa hin jirru garuu bal'inaan odeeffamuu isaarraa immoo yaaddoo qaba namni beekaa. Haala tolfatuu laata ka jedhu keessattuu maqaa koo fi maqaa Profeesar Dhaanii kanneen hidhamanitti dabaluudhaaf kana tolfatuu laata ka jedhu yaaddoo isaa namni nu ibsaa jira kana walumaan hordofu. Tole egaa ulfaadhaa akkuma hundumti keenya iyyuu quba qabnu bara 1991 booddee yeroo qabsoon Oromoo butame sanatti hayyoota Oromoo abbootii qabeenyaa Oromoo. Magaalaa Amboo dabalatee magaalota Oromiyaa garaagaraa keessaa ajjeesaniiru dabalataanis ammoo yeroodhuma sochiin qeerroo bilisummaa Oromoo eegale jaagamaa ajjeesaniiru dhiyeenyuma kana erga Koloneel Abiyyi aangootti dhufe as ammoo weellisaa Oromoodhaa Daadhii Galaaniin ajjeesanii innis eenyutu ajjeese attamitti ajjeefame ka jedhu akkuma sinuu kaaftan osoo ifan baane ukkaanfamee hafe Oromoonni lixa Oromiyaatti giddugaleessa Oromiyaatti kibba Oromiyaa Konyaa Gujiif Booranaa keessatti obbaafamaa baan ammoo guutuu Oromiyaayyuu ol ga'aa jira. Inni kun maaliif godhamaa jira laata keessumaa hayyoota Oromoo irratti abbootii qabeenyaa Oromoo irratti amma aartistoota Oromoo irratti xiyyaafatuun kun akkuma bara 1991 raawwataa ture sana deemuunsaa maaliif ta'inna laata isa kanatti attamitti ilaaltu ija siyaasaatiin? Inni kun aartistoota abbootii qabeenyaa qofoota hin taane hoogganooti sochii qabsoo bilisummaa Oromoo. Hoogganoota Mechaaf Tuulamaa, hoogganoota adda bilisummaa Oromoo yeroo chaartaraa 10 lakkaa'amanii fi ammoonaa ammas dhiyoo kanatti nama hedduu hoogganoonni hidhaatti guuramuu inni kuni fi akkuma teettee waggooti lamaan kana keessa namoota ijoo ta'anii kuni itti fufiinsa gaafa sirni gabrummaa irratti gadi dhaabbate irratti jalqaba. Gaafas warri taargeta jalqabaa turan abbootii gadaa qaalluu Oromoo beektota Oromoo jedhamanii gaafasitti jiran uummata keessatti warra ijoo ta'anii isaan kana dhabamsiisuutti akka qiyaafate sirni sun. Erga gaafasii nu bira hafeen jiru ummatichummaan uf keessaa hooggana filataa akkasumas immoo kanneen uummata fuuldura uummata ilaalu uf keessatti horataa deemee irraa baanee as geenye malee sirni kun nu bira hafeen beeku ammallee kan nuti jira. Hanga sirni kun jijjiiramutti kun illee nurraa dhaabbata jedhee Oromoon kana waan abdatu qabu qabsooma isaatiin irraa deemu malee. Hayyeegaa gama biraatiin egaa Oromoon yeroo kamiyyuu yeroo inni qabsoo dhaabee beeku hin jiru haa ta'uuti akkuma yeroo garaagaraatti ta'aa ture qabsoon Oromoo kun jala ga'eetu butamaa yeroo hayyoonni isaa tuqamanii akkasumas ammoo aartistoonni isaa tuqamanii abbootiin qabeenyaa isaa yeroo tuqaman hooggantoonni isaa yeroo tuqaman yeroo garaagaraatti ka'ee isaaniifis dubbata yeroo isaan hidhamanis mana hidhaatii baasuudhaaf falmata haa ta'u maleessa. Yeroo Oromoon gadi ba'ee namni 10, 20, 50, 200 ajjeefamee jedhu yeroo warri saba kanaaf beennanu hayyoota jedhan gadi ba'anii dubbii qabbaneessaa deebi'aa rakkoo furreerraa jedhan hawaasni kun aarsaa gasanaa baasee waan gaafateef deebii osoo hin argatin deebi'ee yeroo inni galutu mul'ata. Ammas waan akkasii kun yoo dhalate egeree Oromoof Oromiyaa fi gaagaama yookaan muddama attamii buusuu danda'a laata maal tilmaamtu kanarraa? Inni kun rakkinuma qabsoo bilisummaa biyyoota hedduu mudatee jira Oromooti. Akkuma jettee asuma dhiyoo kana bara 2014 jalqabee hanga 18 sochiin biyya keessaa fi waraana bilisummaa Oromoo wal qabatee qeerroo bilisummaa wal qabatee kan inni socho'ee taargeet godhatee jijjiiruu hudhee keessa galee wareega baasee bakka kadhumaa
irratti qarqara yeroo geessifatu uumama keessa hawaasa keenya keessa biratti qabatanii qabsoo kana akka malee dabsanii sirni kun akkatti humna jennee ama kina keessa keenya waan ta'eef isa kana sirna jaarmiyaa jalatti abboomamne irra guddaan hunda hammatu hin danda'ama hawaasa guddaadha. Irra guddeessi garuu sirna jaarmiyaa keessattii fi karoora jaarmiyaa keessatti qofa socho'u hambiraatiin waan humnoota akkas yeroo adda addaatti bulchatanii dhimma itti bahan irraa walaba ta'ee galii isaa gahuudhaaf sirna jaarmiyaa jalatti hoogganamee deemu qofatu furmaata fidee jira biyyoota biraa keessatti. Kanuma gadi jabeeffatanii qarqara deenya kanatti akkamitti sirreessinaa yaaduutu gaariidha jennee amanna karaa mataatti. Tole egaa ulfaadhaa marii keenya gara xumuraatti geessina haa ta'u malees yeroo garaagaraatti kan qaamonni Oromoo burjaajessan kun itti milkaa'uu danda'aniif tokko hawaasumti Oromoo kuniyyuu Itoophiyaan impaayera ta'uu ishee wallaaluu fi wallaalchifamuu dabalataan ammoo addi bilisummaa Oromoo ABO'n yeroodhuma hundeeffame kaasee hundeessitoota jaarmiyaa sanaati warri jedhaman yeroo garaagaraatti kaayyoo fi akeeka jaarmiyaan sun ittiin dhaabbate jijjiiruudhaan jaarmiyaalee garaagaraa biratti hundeessuu uummata Oromoo burjaajessuunis shoora isaa taphateera akka uummanni Oromoo burjaaja'uuf galma qabsoo isaallee akka inni wallaaluuf qaamonni garaagaraa yeroo fedhanitti akka isaan uummata kana kallattii qabsoo isaa irraa maqsanii fi ga'ee mataa isaa taphateera warra jedhantu jira. Isa kanarratti waan nuun jettan qabdu laataa? Kuni dhugaadha. Waan maqaama qabsoo keessatti mul'atedha. Miidhaa irra geessise qabaa. Inni kuni kanneen qabsicha gadi hundeessanii kana keessatti yookaan qabsicha keessatti bakka furtuu qabanii akka biraatti mul'atuun waanuma jirudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessa qofaa miti kuni qabsoo warra Eritraa keessatti mul'ateera. Namni taklaa yaadaniin irraanfatu jiranitti hin fakkaatu gaafatamaa damee tikaa isaanii itti dhaabicha akka beeku utaalee gaafa darbiitti kenne warra SPLA yoo fudhannee ilaalle irraatii adda caccabanii reefuma shaakkamee kaasuudhaanitti galee deemee mo'annee kuni qaamuma qabsichaati jedhanii fudhatanii akkamitti irraa aanna akka jedhana isa kana daameejii isa akkamitti keessinaa malee kuni waan hafu miti sochii hawaasaatu kana qaba addunyaarraa akkasitti fudhannee otoo kanaan cimkachuu dhiisnee tokkoffaa miidhamni akkasii akka hin geenye hanga danda'amu xiqqeessu erga miidhamichi immoo dhufee miidhamicha xiqqeessanii gara hojii ofii sirreeffatuu irratti fuulleffatuu irratti hojjetuutu nu baasa jennee amanna. Hayyeegaa ulfaadhaan waanuma tokko qofatti dabaleen xumuraa isin waan hafe jira jettan yoo jiraate ni kaaftuu qondaaltonni akkasumas hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo olaanoon garaagaraa hidhamaniitu warri kaan manni hidhaa isaanitti hidhaman iyyuu akka hin beekamnetti himamaa. Miseensotaaf qondaaltota adda bilisummaa Oromoodhaa ABO mana hidhaa jiran hagam quba akka qabdan dabalataan immoo dhimma ajjeefamuu weellisaa Oromoo jaallatamaa Caaluu Hundeessaa irrattis haa ta'uu akka waliigalaatti immoo qeerroof qarree bilisummaa Oromoof hawaasa Oromoo bal'aaf waan dhaammattan illee yoo qabaattanii osoo dhaammattanii asumaanan carraasinii kenna. Kan dhaammannu wareegama baafnu wareegamni kun ulfaataa deemeera. Qabsoon keenya lafa dheeraa deemee dhufe qabsoon kun ofirratti hirkataadha uummaticha irratti hirkataadha gargaarsa qabu kana keessatti gargaarsa dhabiinsaa fi marfama keessatti socho'aa bahee as gahuunsaa injifannoo guddaadha. Qabsoon akkasitti qobaasaa of danda'ee diina hedduu irratti duulamaa jiru akkasitti sadarkaa kanatti batee dhufee himamu hin jiru kun injifannoodha uummata Oromoo. Haa ta'uuti wareegamni keenyas ulfaatee kan nurraati kuufuu nurraati dhamuu qaroo ta'ee heddumminaati akkasumas uummati keenya wareegamsa ulfaataa deemu kuni ammallee taanaan nu keessatti hir'ina jirutu jira harka wal qabanne jaarmiyaa jalatti abboomamne jaarmiyaa jalatti ijaaramne humna keenya bakka tokkotti kuufanne socho'uu dadhabuu keenyarraati dadhabinsa kana nu keessatti arganii qaawwa nutti uran kana yoo cufateenii cinaadhaan wanti xiqqaa akkasuma as babaasaa humna jalaa facaasaa deemurraa
isa kana sirreeffannee humna keenya naannoo hooggansaatiin ijaarsa jalatti hammatamne kanaan harka wal qabannee odeemne gabaabaa ta'an injifannoo keenya uummata keenya kan qabatee akka socho'u qabsaa'onni illee kana kabajanii naamusa qabsoo fi seera qabsoo jalatti ufiidhee waan faca'aa fi harca'aa kana ufumaan gartuu adda addaa uumnee waldanquu fi qabsicha danquurraa akka uf qusannu qabsoon uf jalatti abboomamee walii abboomamee hin deemne akkasuma itti baay'ataa deema ulfinni isaa fi ba'aan isaallee ba'aa kana xiqqeessuuf kana akka sirreeffannu gadi jabeesseen dhaama uummatichaa. Tole egaa dhugaadhumatti Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo ABO Obbo Daawud Ibsaa yeroo hamaa kana keessatti yeroo keessan nu qooddanii dhimma yeroo irratti yaada keessan karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo bal'aaf waan qooddaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebiin sin galatoomfadhaa fayyaa ta'a. Ulfaadhaa raadiyoo walabummaa. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo marii gabaabaan Hayyuduree jaarmiyaa Adda Bilisummaa Oromoo ABO Obbo Daawud Ibsaa waliin qabaanne armarratti obba'eera. Obbo Daawud Ibsaas maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebinee galatoomfataa sagantaa keenya guyyaa har'aatiin haala Oromoonni magaalaa Amboof magaalaa Naqamteedhaa ajjeechaa weellisaa Oromoo jaallatamaaf kabajamaa Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwate balaaleffatuun keessa oolaniif tarkaanfilee qaamota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan fudhatame qoratuuf gamasitti bilbiluun odeeffannoo Oromoota lamarraa arganne isin biraan geenyetti dabalataan manni Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa fi hayyuu Oromoo hoogganaa jaarmiyaa KFO Profeesar Mararaa Guddinaadhaa marfamuu dhageenye isaan lamaan keessaa Obbo Daawud Ibsaadhaa bilbilaan arganne marii gabaabaa waliin taasisuun isin biraan ga'aa armaan baaneerra. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa sagantaalee keenya asaanan keessatti ammoo dhimma ajjeechaa weellisaa Oromoo jaallatamaaf kabajamaa Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatee fi duguuginsa sanyii qindaawaa lixa Oromiyaa konyaa Qellem Wallaggaa akkasumas lixa Wallaggaa akkasumas kibba Oromiyaa keessatti konyaalee Gujii lamaaniif Booranaa keessatti Oromoo irratti raawwataadha jiru qorannee isin biraan ga'uu kan itti fufnu ta'a. Akka waliigalaatti haalamtu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jirutti furmaata godhuuf tokkummaa Oromummaaf kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kan ganamaa kan walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu bilisummaa Oromoo mirkaneessuu fi mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatuudha giddu galeessa godhatuun falmaa keenya finiinsinu jechaa aga sagantaa keenya yeroo taanuun walitti deebinutti huumaan nama borii nu tolchinnaa.